بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، كم نجازي توفيا بغزرات تنسنين جدا فيديو هاريا ولتجيبني را ولوني توبقيا فاريا تاتن لايكي سبسكرايكي شيري قبضة شيري ودون دقتنا سنين جدا. فيديون كي هرا وفتا سنيقات ديسي وروني جلبابا بربادني جلبابا بريدا كان نمتلو كان كاما نمسطرو bareedina dubartii islaamaatii kana fakkaata. Warroonni sunitti tole karaa waastaabbii hin dhufuun argachuu dandeessanis ni jira. Lakkoofsi kiyya viidiyoo hedduurallee jira. Maleera deebiidhaan duwwaa 5 duwwaa 2 7 duwwaa 9 4 7 8 waastaabbiin immoo sagalee ergaa garuu natti hin bilbilinaa malee sinin jedha. Kana fakkaata maashaallah jilbaabni kun hedduu takka namatti tolaa jechuudha. Qamal faransii duraanii isa warri beetanii warroonni hin beekne moodeel haariyaan isuma san oomishanii jechuudha. Ka duraanii haga harkaa kana maxxaaxaa godhanii kuffaazaan qabu ture. Ka ammaa kun garuu haga qubaatti bifa maxxaaxaatiin kuffaazaa ilaa quba biraa kanatti oomishanii akkana sinin darbinii yaa shamarran keenya yaa dubartii islaamaa. Ijaabni jecha rabbiitti nu ajaje jecha nama sheekaa yookiin nama biyyeekaa yookiin nama jaalatamaa sun taane jecha rabbii guddaa jechuudha. Namni waan rabbiin isaan jedhe dhiise adabbii isaa sanuun biyyeettanii isaniif warra jecha rabbii dhiisu mihi ka biraa dhiisaadha. Seera mootummaan takka baafate namni yoo seera mootummaa san seera waan mootummaa sun fedhu irra hin ooshin adabbiin isaa maal akka ta'e sinoonni biyyeettanii jechuudha. Saniif ka jecha rabbii guddaa dide hoo ka rabbii guddaan mee waan biraa dhiisa hijaaba umarraa ka hijaabatti nu ajajee maaliif hijaaba kana dennani? Wanni rabbiin itti nu ajaju takka rabbiin matuma keenyaaf faayiduma keenyaaf sanumaaf irra guddaan namaa inuu asitti dhufee inni biyya kanamuu rabbiin akka hijaabatti nu ajaje. Walaakiin wanni hijaabarraa nu fageessaa jiru maali yoo ka jettan taatanii wallaalummaa qofaa osoo hin taane zabana asaasissiqu kana jechuun namni muslimaa takka shaarpii yookiin yaani xarahaa amma uffannu kana hijaabatti azoora. Akkuma agartan sooshaal miidiyaa hundarra jechuu namni jalaan baxxaloona neqatee irraannotti shaarpii kana uffate kan uffanneen kalaasadi. Kama shaarpii kana uffatu hijaaba uffadheen jira jedhee asitti falmii ajaa'ibaa kana si falmaa jechuudha. Maaliif akka inni itti fahameeru yookiin akka inni itti irratti guddateeru shaarpii kanarratti jechuudha. Shaarpuma kanarratti malee hijaabni shari'ii kami ka jedhe namni irra guddaan isaa hin biyya kasanitti fakkaatina. Namni hijaabni akka waajiba ta'e beeku wallahi harka muraasa jechuudha. Maaliif tokkoffaa masalan akkuma naannootti yoo irra deebinee ilaallu ani mataa kiyya tanaa jechuudha. Ani mataa kiyya tanaa dhugaa dubbachuu fi eega bakka garee barumsaa seennee barannee malee biyya keenya irraa yeroo jirru hijaabni waajiba akka ta'e hin beeku. Haqiiqatan jechuudha hin beeku jechuudha. Hatta hijaabumti kunuu yeroo kana gara magaalaa kana baadiyyaa irraa gara magaalaa kana baanu dhala hijaaba uffattee maashaallah biyya keenyatti dhalaan bakka hijaaba uffattee laazim kuffaazaa kanallee nenneqatti jechuudha. Katamaa kana keessa amma warroonni hijaaba kana uffatanii kuffaazaa kana nenneqatan shifinfin jedhanii deeman jechuudha. Maashaallah tabaaraka rahman wallahi sitiri hijaaba kana tasattaranii jechuudha. Muushee ammoo sitiri ija keenya faxaaxarnee yookiin jedhu hamila iji isaanii mul'atu qaama isaanii kanarraa bakka takka agartu hijaaba lafarraa harkisamu kana maashaallah hijaaba akkasiisan uffatanii jechuudha. Kabara 10 dura moo kana 14 dura agarsiisniimaa jira biyya ka amma maashaallah hedduu guddate. Namni harka 100 keessaa namni san uffatu harka takittii beeka takittuma sanuu Allahu a'lamu dhugaa dubbachuuf hin jiru jechuudha. Magaalaa keenya keessatti bootaa takka nama 2-3 agarta malee hin jiru inuma nama kam uffataa shaarpuma kana ofirratti yaa'a akka naannoo keenyaatti dhalaan baxxaloon hin uffattu. Akkuma aadaa shii haaluma shiitaa uffatuma kaan qamiisuma gadi naqatamu kan naqatanii waan babbareedamuun gaa yaani akkuma aadaa ofiitti uffatamee haala sanatti deema. Maaliifiin hijaaba irratti namni guddisame hin jiru. Amma salan biyya Suudii kana yoo fudhannu amma badde malee biyyi tuni hijaaba shari'ii san uffachuu baatanu akka aadaa godhatan ibaadaa osoo hin taane abaayaa uffachuu yookiin niqaabuma amma xixiqqoo tana uffachuu aadaatti fudhatan jechuudha. Kalaas achuma deelaa kaasanii eega gaafa doolaan tura saasamtee زبنا محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليهم إسانيتي أسي
hijaaba kana abaayaa kana xabbaqanii uffachuu ka'anii jedhan biyyituun jechuudha. Akka immoo hijaabaatti hijaabni dur irraa kaasamee uffataa jechuu egaa rabbiin hijaaba ajaje asitti zabanni hijaaba itti gatame zabana dhihoodhaa jedhan intala mootii dhalaa takka jira ture jedhan toora arabaa kana keessa maqaa dhahanii qissaa san nabade garuu qissaa sanii yeroo hedduun dhagiyee inshallah viidiyoo itti aanu irras ni qabadheen dhufa akkaataa hijaabni itti wanni jedhame qissaa san kitaaba san irra deebi'ee ilaalee ishii mootii dhalaa jira ture biyya roomaa mookkaneedha siya roomaan kun daardoora arabaa ni kana siya inshallah sini qabadhe viidiyoo haarii irratti ishiitu ajajee namni hijaaba gatee hijaaba shar'ii uffatu san dhiise shaarpii kana deebuu ka'eedhan. Amma akkuma agartan keessattuu Awurooppaa akkasuma silaa akka wanni akka nagaddeessisu maal yoo jettanii beekta biyya arabaa tan. Osuma hijaabni akka fariida waajiba rabbii biraa dhufe akka ta'u osoo biyya kanii didanii akka jirtutti hulaa banameen baxxaloon iddacha'an jechuudha. Baxxaloon namni uffanne hin jiru tola arabaa kana keessa. Buusan jechuudha. Baxxaloonuma kana amma miidiyaa hara ni agarra warra yuutubaroota gurguddaa jira tiktokoroota gurguddaa jira. Guftaa uffatanii jalli baxxaloonu. Guftaa uffatanii jalli baxxaloonu. Masrii tahuu Lubnaanii tahuu maal tahuu hundi isaanii jechuudha guddaa isaanii. Garuu islaama isaan jechuudha. Saniif obboleen kiyya gara hijaabaa deebnee gara hijaabaa dachaanee haa uffannu. Ammallee ijoolleen hedduun wallahi hijaaba bitachuun hedduu isin qaala. Namooti dhufanii na gaafatanii diri'iin 200 170 yoo akkaan rakkisate 150 sanuu beeka diri'ii gaarii miti. Diri'iin akkaan gaarii jedhame 200 faana jechuudha. Ammallee uffata aadaa 300 500 400 kanaa gadi hin jiru jechuudha kanaa gadi. Ammallee fistaana babbareedaa yoo fudhannu wallahi hin jiru. Fistaanni babbareedaa jedhame akkaan 150 170 yoo akka mutawassita ta'e 120 jechuudha. Garuu jilbaabni 100 130 140 jettuun wallahi itti qaalaasan jechuudha. Akkamitti isinitti qaalaa jilbaabni? La'annoo haamilee jilbaabaa namni of keessaa qabu hin jiru jechuudha. Namni bar huma jaalatu akka wanni jedhami. Namni jilbaabatti jilbaabni sun jilbaaba nama sattaru. Namni jilbaaba bareeyaa maashaallah wallahi irraa gargar bahuu hin dandeessan jechuudha. Rabbiin warra uffanne haa uffisu sinin jedhu obboleeyyan keessan haa jaalachiisu. Wallahi faayidaan jilbaaba guddaa. Hatta atiin tunu yeroo deemtu wallahi sitti tole ati raahaa qabu kana ati gammachuu qabu kana deemtu subhanallah ati dassiin jedhu kana jechuudha. Ani ma adrigaa warri akkasitti deemtunis mungkin waan baratanii jiraniif mungkin yaani akkasitti fakkaachuu mala isaan. Hatta dhiirrilleen yeroo ala kana baanu dhala amma abaayaa babbanaa yookiin abaayaa harma nama qabu hudduu nama qabu kana yotti uffatanii agaranii dhugaa dubbachuu dhifama naa godha. Wallahi dhiirrillee abaayaa akka abaluusan jedhan waasan ajaa'ibu. Abaayaan ishii ka akka intaloosanii abaayaan ishii ka akka akkisiisan akkisadhan jechuun warri dhiiraa kun sun abaayaa maalii uffatee sun dhalaa qullaa deemtu sun akkisii tun uma akkanaa kana haasahaa jechuun ilmi dhiiraatu. Saniif obboleeyyan kiyya qaqqaalii kabajamoo hijaaba deebinee hijaaba keenya uffannee of sattarree amrii rabbii keenya tole jennee namuu jannata seenuu ni barbaada jechuudha. Namni jannata seenuu jibbu inuma hin jiru. Saniif jannata rabbii qaaliidha. Jannatni qaaliidha jechuudha. Hijaabni takka sanitti hin qaalooyne fedhii isaa hin qabdanii malee wallahi osoo fedhii jire hijaabaa qabaatanii hijaaba mee abaayaa musattira amma biyya kana keessa gurguramu abaayaa mataa ka qaama nama sattaru yoo gaafattanii wallahi 200 gadi inuma hin jiru. Ka mataa kiyyaa bitadhu sinimaa jira beeka. Abaayaan nama sattaru jedhamu 200 gadi inuma hin jiru jechuudha. Abaayaa nama shillimmee alwaan adda addaa diban kunu hin jiru 100 gadi. Ka fokkataa waan akka faayidaa hin qabne kun jechuudha. Ka yeroo lama yoo micciti dibalaan itti kunu ka yoo deemtu akka feestaalaa sitti o'u kunu 100 gadi hin jiru. Saniif warroonni ani maaltu mataa na dhukkubsa hin beekani warra jilbaabni nu qaalaa jiru hedduu takka mataa wallahi ko barreeffama jara sanii deebisuun jaaladhu dhugaa yoo feetanii hin jaaladhu karaa isaa deebisuu. Leesh qaaliidha akkamitti kana tahaa akka bar fistaana faa yeroo 200 faa jedhuuni mataa isaan hin dhukkubu. Waasin ajaa'iba waan jibban yeroo kam kan jibban yeroo nana jibbaaba 230 150 160 170 yotti kana jibban jechuudha. Sanuu bar uffata kiyya keessaa
irra rakiisni jilbaaba yoo dhugaas ni hin jirtu irra rakiisni jilbaaba saniif obboleen kanaanuu nutti qaalaa jettan islaamaa laala hijaabaan hin jedhinaa bitadhaa uffadhaa tasattaraa tuni duuniyaa malee akiraa miti irraa godaannaa jechuudha abadda addunyaa tanarra hin